እናርከበ ዱታ ተዱጋ ረቢ ከመጣው ጀምሬ በቃ ስርስር ነው ምተኛ እንዴ ለማብዬ ነው እኔ እንደዚህ ስቃዬን ጭንቅት የሚያየው ለማብዬ እንዴ እዛ ሸቀጥ እየሸጥኩት እንደዚህ በሂግሬ ያዝ አድርጌ ዳቦዬን መከራ ሳይቼ ለማብዬ ስለው ምን አረኩት ሰጣሁት ወጥቼ ጌታን ድንግል ነኝ እመቤቴ በቃ ተበላሸሁት። አሁን የሰዎቹ ቤተሰብ ጋር ነው ያለሁት የልጁ ቤተሰብ ጋር ነው ያለሁት በቃ ዱጋ ዋቃ ዱጋ ረቢ ጅርጅርቱ ሁርዶፍቶት ሰገሌተና አራስ ቪዲዮ ባዬ በሬዳ ta'e ጎርሳ ባዬ በሬዳ ta'e ስኒፍ ቀበዴን ፌጅራ ኮንፊደንሲ ራሃፋ ኦፍታ ማናውማ ጉዳ ካን ቀብዱ namni hundu utuu kan kootaate jedhee kan ishee hawwatu nama qalbii qabdu namoota hundumaa biratti nama jaallatamtu utuu ta'uu dandeessu garuu haa ta'uyyuu malee haalota garaagaraa irratti hundooftee sooshaal miidiyaadhaan horkamtee wantoota kana akka kan sitaasise caalumayyuu wantoota akkasii haasawuu barbaadeen ni jira jechuudha. Namoota bifa gaarii qaban namoota haasawaa gaarii qaban namoota akkuma kana afaan minyaahan namoota garuu keessi isaanii qilillee gadi fagoo namoota baay'ee nama dogoggorsan karaa sooshaal miidiyaatiin namoota baay'ee walbartanii haa ta'u malee waa baay'eedhaan kan dogoggoraa jirtan shamarroonni kuftanii ka'uu kan dadhabdanii ni jiru jechuudha. Karaa baay'eedhaan kuftanii saayikooloojii qaamaan dadhabdanii akkuma kana shamarroonni baay'een galma keessa fotoo kan karaa irratti ni jira jechuudha. Har'a waa'ee dhimma kanarratti ጌታን ድንግል ነኝ እመቤቴ በቃ ተበላሸሁት ከሮራ ያገፊታን ማብኔ ለማብዬ ነው እንደዚህ ስቃዬን ጭንቅት የሚያየው ለማብዬ akka hin qabne jechuudha. እዛ ሸቀጥ እየሸጥኩት እንደዚህ በሂግሬ ያዝ አድርጌ ዳቦዬን መከራ ሳይቼ ለማብዬ ስለው ምን አረኩት ጨራሁት ወጥቼ ጌታን ድንግል ነኝ እመቤቴ በቃ ተበላሸሁት ስርስር ነው ምተኛ ለማብዬ ነው እንደዚህ ስቃዬን ጭንቅት የሚያየው ለማብዬ እዛ ሸቀጥ እየሸጥኩት እንደዚህ በሂግሬ ያዝ አድርጌ ዳቦዬን መከራ ሳይቼ ለማብዬ ስለው ምን አረኩት ሰጣሁት ወጥቼ ጌታን ድንግል ነኝ እመቤቴ በቃ ተበላሸሁት ስርስር ነው ምተኛ እንጀልቀባ wantoota bira qabne wantoota yeroo itti እንደዚህ ስቃዬን ጭንቅት የሚያየው ካስተኒ ለማብዬ ወልቹ ቀብደን እዛ ሸቀጥ wantoota ሶሻል ሚዲያ እንደዚህ በሂግሬ ያዝ አድርጌ ዳቦዬን መከራ ሳይቼ ለማብዬ ስለው ምን አረኩት ሶሻል ሚዲያዳን ነመቶ ጌታን ድንግል ነኝ እመቤቴ በቃ ተበላሸሁት ስርስር ነው ምተኛ ቀቤኝ ሳይላልቲ ለማብዬ ነው እንደዚህ ስቃዬን ጭንቅት የሚያየው ለማብዬ እዛ ሸቀጥ እየሸጥኩት እንደዚህ በሂግሬ ያዝ አድርጌ ዳቦዬን መከራ ሳይቼ ለማብዬ ስለው ምን አረኩት ሰጣሁት ወጥቼ ጌታን ድንግል ነኝ እመቤቴ በቃ ተበላሸሁት ስርስር ነው ምተኛ ኩንሞ የሮ ፍዳት ለማብዬ ነው የሮ ፍዳዴን እትያደ እንደዚህ ስቃዬን ጭንቅት የሚያየው ለማብዬ ጀቴ ጋይለ ኬንዱራ እዛ ሸቀጥ እየሸጥኩት እንደዚህ በሂግሬ ያዝ አድርጌ ዳቦዬን መከራ ሳይቼ ለማብዬ ስለው ምን አረኩት ሰጣሁት ወጥቼ ጌታን ድንግል ነኝ እመቤቴ በቃ ተበላሸሁት ስርስር ነው ምተኛ ለማብዬ ነው እንደዚህ ስቃዬን ጭንቅት የሚያየው ለማብዬ እዛ ሸቀጥ እየሸጥኩት እንደዚህ በሂግሬ ያዝ አድርጌ ዳቦዬን መከራ ሳይቼ ለማብዬ ስለው ምን አረኩት ሰጣሁት ወጥቼ ጌታን ድንግል ነኝ እመቤቴ በቃ ተበላሸሁት ስርስር ነው ምተኛ ለማብዬ ነው እንደዚህ ስቃዬን ጭንቅት የሚያየው ለማብዬ እዛ ሸቀጥ እየሸጥኩት እንደዚህ በሂግሬ ያዝ አድርጌ ዳቦዬን መከራ ሳይቼ ለማብዬ ስለው ምን አረኩት ሰጣሁት ወጥቼ ጌታን ድንግል ነኝ እመቤቴ በቃ ተበላሸሁት ስርስር ነው ምተኛ ለማብዬ ነው እንደዚህ ስቃዬን ጭንቅት የሚያየው ለማብዬ እዛ ሸቀጥ እየሸጥኩት እንደዚህ በሂግሬ ያዝ አድርጌ ዳቦዬን መከራ ሳይቼ ለማብዬ ስለው ምን አረኩት ሰጣሁት ወጥቼ ጌታን ድንግል ነኝ እመቤቴ በቃ ተበላሸሁት ስርስር ነው ምተኛ
waliin lama biyye no walqunnamtii salaalaa wachuun yookiin wajjin እንደዚህ ስቃይ ጭንቅት የሚያየው lama biyye waa baay'eedhaan akkaati እዛ ሸቀጥ እየሸጥኩ kan hubachuu qabdu እንደዚህ sammuu keetiin በሂግሬ yaada ያዛርጌ keetiin si cabsa ዳቦ መከራ ሳይቼ ለማ biyye ስለው akkaati duubatti haftu si godha maatii kee waliin akkati wal ጌታን ድንግል dhabsiisuu danda'a akkuma kana hiriyoota kee waliin jibbamuu dandeessa haa ta'u malee lama biyye ulfii dhufuu danda'a garaatti si hafuu danda'a እንደዚህ ስቃይ ጭንቅት የሚያየው kanaaf kana yaaddee kabaja kee sana እዛ ሸቀጥ እየሸጥኩት kanaaf kaayyoon kee inni jalqabaa wantoota ati sooshaal miidiyaa isaa yookiin haasawasaa yookiin qabeenyasaa yookiin bifasaa makiinaa inni qabatu ta'uu hin qabu. Inni kun siif dogoggora guddaa uuma jechuudha. Filannoon kee kaayyoo kee boruu karoora kee galmaan ga'uu yoo ta'e namni sun kufee ka'ee si barbaaduu danda'a yookiin immoo si kabajuu danda'a jechuudha. Nama kan fuulduratti illee jaalatamaa yookiin jaalatamtuu ta'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf shamarroonni keenya of eeggannoo gochuu qabdu. adeemsa keessan jijjiiruu qabdu adeemsa keessan sirreeffachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf har'a wal argitee torban tokko booda yookiin torban lama booda wal arginee haasofna siin jechuudha. Eshi jettee gaafatti wal arguu feetu alga qabannee haasofna mana argatteenye haasofna siin jechuu danda'a. Kanaaf yeroo sanatti ati deebiinatti kennitu maalidha? Yoo isa jaalatu ta'e eshi yoo isa hin jaalatu ta'e garuu lakki jechuudha. Otoo hin taane yeroo sanatti guutummaa guutuutti lakki maaliif asteenyaa ta'uu dandeenya yookiin kaaffee yookiin mannaa fashaa yookiin immoo lafa saayilentii ta'e lafa guutaa wal arginee haasa'uu dandeenya jettee diduu qabda jechuudha. Haa ta'u malee ofitti amanamummaa hin qabdu ati yookiin immoo namantu ati siin jechuu danda'a. Inni kun matumaa ofitti amanamummaa qabaachuu dhiisuu fi wal amanuu dadhabuu keessatti waliin argu. Kanaaf ofitti amanamummaa qabu sin amana jettee mana sana deemtee yookiin immoo isa waliin akka barbaadde taatee booda እንደዚህ ስቃይ ጭንቅት የሚያየው ለማ biyye ሳይኮሎጂ ሚደምቴ ታው ደንዴሳ የቹዳ ናፍ ካዮ ከሲ ያዳ ከሲራ ፈጋቹን ሲፍ በርባችሳዳቹ ቢደከሰሲኔ እብድና ዋና ነው ፍታመኑ ማቀቡፍ የቹን እንደኩን ደቆቁራ ዳይቹ ከናፍ ያዳ ከሰኒንስ ፈከሰኒ ቀልቢ ከሰኒን አከሰኒ ለማ biyye ነው እንደዚህ ከለጎቹ ቀብዶቹ ከናፍ ዋንቶ ተከነበረ ደርቆ ዋንቶ ተከነሰረይሱን የሮስ እዛ ሸቀጥ እየሸጥኩት fuula sitti እንደዚህ በሂግሬ ያዛርጌ ዳቦ መከራ ሳይቼ ለማ biyye ስለው sirreessaa deemuu qabu jechuudha. Inni kabraa namoonni akka ofiisanii barbaadanitti wantaani akka nuyi barbaadanitti immoo namoota irratti dhiibbaa uumuun barbaachisaa yeroo tokko namni kamillee lafaa ka'ee quba sitti qabuu hin danda'u yookiin immoo namni kamillee lafaa ka'ee harka isaa sirratti kaasuu hin danda'u. Quba sitti qabuudhaan dura wanta ati isa bira dabarte yookiin immoo wanta ati kolfitee fi namni tokko sitti aggatee yoo kolfite borus itti aggata borus yoo kolfitee fi kaleessa kolfitee itti aggadee maaliif rukutee ilaalu jedhee sirkuta jechuudha. Akka kana ta'uu hin qabdu. Kana malees namni nama hin beekne tokkotti waa tokko haasa'uu hin danda'u waa tokko gochuu hin danda'u maaliif nama sana maalummaa isaan beeku eenyummaa isaan beeku. Kanaaf namoota hundatti garaa keessan kennuun fuula keessan kennuun isiniif barbaachisaa miti jechuudha. Kanaaf namoonni lafumaa ka'anii quba isinitti qabuu hin danda'an jechuudha. Akka quba isinitti qaban kan godhe isinidha yookiin kan eeyyame isinidha jechuudha. Namni tokko otoo ati mana keessa jirtuuti mana kee otoo hin qofoqqofiin seene taanaan maaliif mana otoo ani siin badiin yoo hin qofoqqofiin maaliif seente maaliif dhufte jettee yoo ho'iite boru qofoqqofee seenuu danda'a jechuudha. Seeraan aladha kun disipiliinii hin taanedha otoo balbala hin qofoqqofiin seenuun dhorkaadha jettee gaafa ati itti horiitu namni sun waan har'a itti horiiteef yookiin immoo har'a waan akeekkachiisteef balbala sana qofoqqofee seenuu danda'a jechuudha. Yoo har'a kana callisee hubanise zim jette yookiin yoo qofalte borummoo cabsee seenuu danda'a yookiin darbatee seenuu danda'a jechuudha. Akka kana jireenya dhala namaa dhiira tokko gaafa keessummeessitan siireesiidhaan fuula bareedaadhaan akkuma kana immoo jireenya keessan of eeggannoo guddaadhaan keessummeessuun isiniif barbaachisaadha jechuudha. Dhiirri tokko gaafa siloon yookiin gaafa siifatu እንደዚህ በሂግሬ ያዛርጌ ዳቦ መከራ ሳይቼ ለማ biyye ስለው ምን አረኩት ሰጣሁት ወልጄ ጌታን ድንግል ነው መቤቴ በቃ ተበላሸሁት ስርስር ነው የምተኛው ለማ biyye ነው እንደዚህ ሩኩቱ ደንዳአችሁ ከናፍ ኮመን ዱርሴስ የሚያየው namni tokko callisee maqquba isinitti qabu yookiin immoo callisee afaansaa isinirratti hin banu jechuudha. በሂግሬ ያዛርጌ darbii dhufu qaba ዳቦ መከራ ሳይቼ ለማ biyye ስለው
yoo isin bira dabartan ani inni dhufee waa guddaarra isin ga'uu danda'u dargaggeessan yaada keessan cabsee saayikoo keessan cabsee kan inni deemu yoo isteeppii xiqqoo bira dabartanii kanaaf wanta isinirratti biqiluu barbaadan wanta isinirratti guddatee dagaagu fedhu tokko hundee isaatti hin kuttan yookiin calqauma isaatti buqqistanii hin gattan isinirratti dagaagee isinirratti kufuu danda'a isin miidhuu danda'a jechuudha kun immoo nama jaallattan tokko qofaadha otoo hin taane namoota kan biratti illee of eeggannoo guddaan akkasii kan godhamuun haasawaa daangaa malee gochoota daangaa malee isinirratti akka inni appilaayi ta'u eeyyamuun barbaachisaa miti jechuudha. Akkuma durte isiniin jedhe qofeen seenuu taanaan qoftee seenuu dhiisuun kee dogoggorradha jettanii itti himuun barbaachisaadha jechaadha. Gara fuulduraa qofee akka inni seenuuf yoo siin eeyyamne ta'e hin seeniin qofteetiyyuu yoo ani siin eeyyamne ta'e hin seeniin jettee dhorkuun siif barbaachisaadha jechuudha. Mallattoo akkasii kana ittiin kennitan yookiin immoo ittiin horiitan taanaan gaafa lammaffaa irra deddeebi'ee gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf boroftaan balbalicha darbatee otoo hin seeniin akka inni suuta jedhee qofee seenu itti himuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf namoonni akka ofii isaanii barbaadan otoo hin taane akka nuti jennes immoo akka isaan hiikkatanii fi akka isaan nu kabajan gochuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf otoo waa hedduu isaa hin deemiin namoonni ajaja kan isaanii qofaan yookiin yaada isaanii qofaan akka ati bultu yookiin immoo akka ati adeemtu gochuun ala yaada kan keessa fudhatanii yaada keen akka isaan deeman yoo hin eeyyaman ta'e yeroodhuma sanatti karaa kee jijjiirrachuun yaada kee jijjiirrachuun siif barbaachisaadha jechuudha. Anni kabraa kan hiriyoota keessaa ta'u kan hiriyaa kee yookiin kan jaalallee kee akkuma kana kan maatii keessaa ta'u iccitii eeguun siif baay'ee barbaachisaadha. Namni iccitii eegu nama baay'ee kabajamuu fi nama baay'ee fudhatama qabudha jechuudha. Hamma fedhe si haa jaallatu, hamma fedhe jaalladhu, hamma fedhe wal jibbuu dandeessu gara fuulduraasa. Namatti hin himin jedhee kan sitti himate yookiin immoo hiriyyaan kee sana namni tokkollee dhagahuu hin qabu jettee kan maatii ishee isaa ta'u kan ofii ishee iccitii isheen sitti himatte nama biraatti dabarsitee hin kennitu yoo ta'e ati nama guddoo nama kabajamtuu fi nama baay'ee jaallatamtuudha jechuudha. Namni kamillee namni iccitii namaa eegu nama baay'ee kabajamaa barbaadamaadha jechuudha. Kana malees waan hiriyyaa kee sana jaallattuuf yookiin waan jaalallee kee sana jaallattuuf iccitii maatii kee yookiin iccitii hiriyoota kee actually isa jaallatta waan isa jaallattuuf itti himte garuu hamma fedhe yoo isa jaallatte iccitii nama biraa yoo ati itti himte namni sun sirraa amantii dhabaa dhufa yookiin immoo iccitii hiriyyaa kee sana baastee gaafa ati itti haasoftu kansaas akkuma kana baastee kan itti haasoftu waan isatti fakkaatuuf namoota biratti yookiin hiriyyaa keessan birattis kabaja dhabaa dhufta jechuudha. Kana malees immoo hiriyyaan kee baay'ee jaallattu tokko iccitii ishee sitti himattee iccitii koo kana maatii yoo dhagahan namoonni yoo dhagahan anaaf rakkoo guddaa uumuu danda'a jettee kan isheen sitti himatte ati immoo waan isa jaallattuuf yookiin hiriyyaa kee sana yookiin goddanyaa kee biraa yookiin nama biraa sanatti waan jaallattuuf waan amantuuf yoo itti haasofte boru wal dhabdeen yookiin adda ba'umsi gaafa dhufu hiriyyaa kee baay'ee jaallattu sun faana adda si baasuu danda'a jechaadha. Kanaaf kun siif amanamummaa dhabuudha waan ta'eef amanamummaa akka ati horattuuf iccitii kamillee qabachuun of keessatti ukkaamsuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha.